Kiristaana ajaa'ibaa dhufeerra. Maalani eddeen fayyee waggaa 70 meeqa warran fayyine kanatti na erge beektaa Yesuus Kiristoos. Fayyisa. Waaqayyo abbaan nama sadii moo nama tokko? Abbaan nama tokko. Abbaan nama tokko. Miti? Yaa. Waaqayyoon tokkicha dhugaa ta'u abbaadha moo ilma? Waaqayyo tokkicha yoo jettu kakuu haaraa keessatti waaqayyo tokko waaqayyo. Karaa koo haaraan gaafadhe jirana. Qoy kaaggeeffatu qaba. Uni Trinitiitti amanna. Abba, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Isaati achitti warri waaqan biraa yoo jiraata jedhan inni waaqa ormaati. Waan jedhe abbaan nama tokkoo mi nama sadii miti? Abbaan nama tokko. Yesuus nama tokkoo mi? Yes, nama tokko. Hafuurri nama tokkoo mi? Yes. Yesuus eenyutu waaqayyo tokkicha jedhe? Anaa fi abbaa fi ilma jeemoo abbaa qofa waaqa tokkicha jedhe? Yesuus Kiristoos. Waaqayyottis amana, anattis amanaa jedha. Yeroo kanatti lamaan isaanii kontaatti qabu jechaadha. Tokkicha dhugaa kami jedhe Yesuus oguu dubbate waaqayyoon tokkicha dhugaa. Yaa, Yesuus gaafa biyya lafaa jiru waan lamaan barsiisa. Ifiisa akka waaqa ta'es. Amma fakkeenyaaf laal. Qoy, si hubachiisa. Yeroo tokko tokko immoo ifiisa nama akka ta'etti waan kana fuudhee waaqayyoo wajjin namoota wal agarsiisa. Kanaaf kuni nature of the Jesus. Sometimes the human being, sometimes he is talking like God. Waaqayyoon tokkichi dhugaa ilma abbaa hafuura qulqulluu moo abbaa qofa? Both lamaanuu. So kanaafuu Yesuus barnoota sobaa barsiisee jechuudha. Akkati yaaddutti. No akka wangeelaatitti akkas jedha. Never. Never. Never? Need. Yeah. Si waaqayyo isa tokkicha dhugaa yeroo jedhu eenyu tokkichi dhugaa? Abbaa. Kanaafuu abbaadha waaqni tokkichi dhugaa. Achirratti immoo lakkoofsa 5 irratti gaddisittee yoo deemtu otul biyyi lafaaf samaayiin kun hin uumamin ulfina ani si biraa qabu. Biyyi lafaa kun otul uumamin eenyutu jira? Yesuusitu jira. Waaqummaa isaati jira. Akka wangeela Qorintoos lammaffaa lakkoofsa 2 moo lakkoofsa akka 9 irratti atis jiraachuu turtee bar. So biyyi lafaan uumamin. Naannoo kam? Kanaafuu ati waaqa? Qorintoos tokkoof Qorintoos lammaffaa boqonnaa takka lakkoofsa 9 irra laalime. Sanan beeka garuu akkas biti. Otoo addaa fi uumamin ati hin jiru. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بتاع ولا شفهمته. Akkasi. عشان تعالوا فيسا تروفي واقني كيسوس جرو سري بيتشاجرا. جرو تكاي غباني نمانا كيسان دي دمالي. كيسا برسيسان شادا قبسي من غبا كان دي مالي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كاس غولو جرتي amma kana jedha kama kaisa Bunda faisa kana rabbi shaada qabsisi haji barana walbira. Anaatu isa geessa. Hajii biti beektaa oni hafuura qulqulluu akkaayo hojii ergamoota boqonnaatu kun lakkoofti haahorii eeggadha humna sin argattan humni sun immoo maali humna hafuura qulqulluu isa Yesuusin nama barsiisu isa fannoo Yesuus ilma waaqaaf nama ta'uusaa waaqa ta'uusaa. Nama maal sirraa barana fayyisa mee maal sirraa baranna Yesuus Kiristoos wangeela Maarqos 2:9 irratti waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedha takka lammaffaa Yohaannis 20:17 gara abbaa kiyyaaf abbaa keessanii gara waaqayyo kiyyaa fi waaqayyo keessanii jedha Yesuus Kiristoos waaqayyoon qaba moo qabu inni. Mee eengadda obboleessa tokkotu waa naaf dhufe. Kadeengaddaadis kan ammaa dubbataa irra Yesuus Kiristoos waaqayyo. Bakka sin filattan tokkotu jira. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 8 lakkoofsa 6. Laal noojjina isaati. Yesuus Kiristoos waaqayyoon qaba moo qabu? Hin qabu. Allahu Akbar. Fayyisaan Yesuus Kiristoos waaqayyoon qabaachuu ragaa bahee jira. Allahu Akbar jedhamee simarra. Maaliif qaba? Akkamiin qabaate? Maaliif waaqa qabu? Waaqayyoon qabaanna wanni waaqayyoon qabu tokko waaqa qabaachuu danda'e waaqa ta'uu dandeetti ree? Moo waaqa lama jira? Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 fi 17 18 yoo atte dubbistu waaqayyo jaallatee tokkicha ilma isaa biyya lafaa erge.
ilma isaas jaallata kadhaa guddaadha. jirru waaqayyo tokkicha abbaadha jedhee moo hin jenne Yesuus Kiristoos. Lammaffaa Yohaannis 20:17 irratti illee gara abbaa kiyyaaf abbaa keessanii gara waaqayyo kiyyaa fi waaqayyo keessanii jedhe. Waaqayyoon qaba moo hin qabu jennaan waaqayyoon ni qabaa jette akkasini. Ayee Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti Waaqayyo qaba moo hin qabu irra deebi'ee ammallee akka malee. gooftaa koo waaqa koo hin jenne Yesuusin my lord my god hin jenne የኔ ጌታ የኔ አምላክ አላለም። hin jenne bakka takkatti illee abbaan Yesuus waaqa kiyya hin jenne dhageeffadhu. Kasii jechaa jirru waan Toomaas jedhe dhiisi. Toomaas waan fedhe jechuu danda'a. Abu Maas waan fedhe jechuu danda'a. Abu Xalhaa waan fedhe jechuu danda'a. Dhageeffadhu. Wanni irraa dhaabbatanii dubbatan quraanni maal jedhe hadiisni maal jedhe akkasuma immoo macaafni kee maal jedhe irraa si gaafataa jirra moo ati waan barbaade jechaa jirta kun reefu tana baankii haatuun hin taa'achaa jirta asirratti makiina haatuun hin taa'achaa jirta akkas jedhu ustaas. Wallahi fayyisaan kaajaa. Akkas jedhe maa kunooti abdala manni kumarra kaasa. Baankii haatuun hin taa'achaa baankii haatuun hin taa'achaa maal irraa barata. Eega akkas ta'e Ayee baankii gara baankii wada baankii gama namuutu biyya lafaa. ባንኪን ኩኒት ካኑማ ክርስቲያናት ቤት ብዙ Hafuura ammoo fooniin hatan. የክርስቲያን ናቸው። Fayyisaa እ gara waaqayyoo kootii fi keessanii jedha wangeelli miti. ኢላ አጌፈዱ ቶማስ ዋን ጄ ቶማስ ጎፍታ ኮ ዋቃ ኮ ጄኤ ዴብቴ ብዬ ቶማስ Mallattoo raajiitu jira bara. አምላክ አለ ቶማስ ሴ ሂም ማይ ሎርድ ኤንድ ማይ ጋድ ማለፊ ዋቀ ነምን ጀአመ ተቆንጅ ሙሴን ዋቀን ጀአም ኢያሱን ዋቀን ጀአም ኢትን ሰገደደም Okay, waan jedhu Yesuus waaqayyoo abbaan kallattiidhaan ati waaqa si godhe jedhee ni beeka. አከም Kallattiin clear statement. Waaqayyoon akka Musee eenyutu faaroo irratti Musee waaqayyoon godhe taasise. ሜረ ዴቪድ ሪፒት Eenyutu Museedhaan waaqayyoo taasise. waaqayyo museetiin waan inni dideef ani arrabni kokoltaaffaadha No, giingeedha Oromoo kasi Ingiliffaan akka jedhu I made you waan waaqayyo si godheen jira jedha Ingiliffaarra dubbisi. yeah because of the problem of Okay. tongue Okay, kallattiidha qaal baqaal eenyutu waaqayyoon taasise Musee waaqa waaqaat taasise. Yesuus Kiristoosiin waaqayyoon waaqa taasisee beeka akka Musee kanatti waaqa si taasise jedhee ni beeka. maa inni waaqa ilaha wajjin illallah. addaamin uume isa anaafati loqodamma har'a du'uuni dubbannu kana seera Oromoo kan uumamaa waan ta'eera. boqonnaa 11 torba irratti koottaa namoota afaan isaanii magna jedhe Yesuusitu achi jira. Yesuus Kiristoositu ilma namaaf samaayii kanaaf lafa kana uume jedha Efesoo 2:10 irratti. San sin gaafannee baraan. Ayee Waaqayyoon Yesuusiin waaqa godhee jira moo ilma godhee jira? innis waaqa ilmas ta'eera. No, afaan Oromootii miti fayyisaa koo hin fayyina. Waan jedhe waaqayyo Museedhaan ani waaqa si taasiseen jira jedheen. Ayee Yesuus Kiristoos waaqayyoon ilma godhate moo waaqa godhate Yesuusiin? waaqas godhateera ilmas godhateera. Naa kan bakka itti waaqa godhate waaqayyoon Yesuusiin. Ibruu boqonnaa tokko lama dubbisa. Harka tokkoon hin qabu jira meeqa waya. Okay. Qonnaa tokko. Lakkoofsa tokkoof lama dubbisa. Qonnaa tokko. Okay. Qonnaa tokko. Tokko. Durii waaqayyoon si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajootaan abboota keenyatti dubbateera. Miti? Guyyaa bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbateera. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqayyoo fi lafa uumeera. Waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe.
Hmm? Yeah, think about that. Okay, where is occurrence diba? Waaqayyo bara dhumaatti si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajota dubbachaa tureemi. Yes, of course. Waaqaan si godhe waan Yesuus hin jirtu as keessa. Yesuus waan jedhamu hin jirtuemi. Okay, lammaffaa. Injir. Dhaabbiin boqonnaa Injir. kaawwata lammaffaa jedhama. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin ilma isaatiin eenyu ilmi isaa? Yesus Kristus ilma isaatis waaqas. Yesuus ilma Waaqayyooti moo Waaqa? Waaqas ilma waaqaati. Okay, amma fakkeenya anumaatu ilma anumaatu abbaa. Ati amma Trinity. Yesuus ilma eenyuti? Ati amma sadiidha. No, ana dhiisi. Yesuus ilma isaa jedha akkuma teettetaa deemu guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Eenyu kan ilma isaatiin nutti dubbate? Waaqayyo. Waaqayyo kam? Abbaa. Yesuus immoo Waaqayyo abbaa. Abbaa. Goobas kanaafuu abbaan waaqaami? Waaqayyo immoo ilma isaa kanaani waaqaaf lafa uumee jedha. Mee dhaabbata ittiin deema. Deebi'ee waaqa taa'annu. Ittiin deebi'a. It's okay. Waaqayyoon tokkichi gara Yesuusiin nu dubbateemi. Dubbate. Isumaan immoo Yesuus kun ilma Waaqayyooti moo waaqa Waaqayyooti? Lamaansa. Waaqaas ilma. Ayyeen Guyyoota bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nu dubbate. Ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqayyo kami ka ilma isaa kanaan waa uume. Abbaa. Ayye. Waaqayyoodha malee ka Yesuusii mitiimi? Inni argita. Tokkoon hiindee wal barsiisa. Barsiisa haa kun akkasuma. Yaa. Waan jedhu. Waaqayyo ilma isaa kanaanii waaqaa fi lafa uume. Addaamin uume hin jenne. Abraamin uume hin jenne. Nabiyoota kaaniin uume hin jenne. Amma fakkeenyaaf ani abbaadha jedhu ati ilmaa jedhu. Ani karaa kee kanaan gartee biyya lafaatti dubbadhe. Siitu biyya lafaatti dubbatee miti karaa miti. Ismaan immoo deebi'ee waaqaaf lafa uume. It's okay. Ani numaan jira kophaa kiyyaan jira. Ani asuma ta'eetiin waa raawwatu. Trinity kun isaan amanu. Irra deebi'e bakki kun naa taate obbo durillee rumaan deddeebi'ee dubbisu. Guyyoota bara isa dhumaa sanitti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Eenyu ilma isaatiin nutti dubbate? Ilma isaa sun eenyu? Yesuus Kiristoosin dhufee nutti dubbate. Duraan nabiyootaan nutti dubbateera. Fakkeenyaaf Abuu Mo'aas telefoonarraan na dubbise. Miti anaatu telefoonarraan si dubbiseemi? Ani telefoonaa miti. Ani telefoonaa miti. Ana. Okay. Waan hojjetame tokko natti dubbachaa jirtu. Waaqayyo karaa ilma isaa kanaan nutti dubbate. Itti fufaa. Break is over? Abu Talaa jirtani? Where are you? You worker? I work. Yeah, work hard work. Shagalamtanii ustaas. Bakkuma tanaan isaa wanni jechuun wanni tun boqonnaa tun isaan warra turre gaabaati warra ustaat. Waaqayyo immoo ilma isaa kanaanii waaqaaf lafa uume wanti hundi. No, Fayyisaa. Fayyee. Waan jedhe. Waaqni tokkumaami? No, ani waaqa tokkotti hin naman. Okay, kami karaa Yesuus inni dubbate kun? Abbaa. Abbaa san malee waaqni biraan jira? Yesuus waaqa, Hafuurri Qulqulluu waaqa. Ansan fidi bakka Yesuusitti waaqa jedhu. Ayyee. An kallattumaan sirraa barbaade statement, clear statement. Kallattiitiin ta'u, Matsaafa Qudduusiin sammuu keetii ol. Yesuus uumaa ta'uusaa. Banat Efesoo boqonnaa 2. Efesoo boqonnaa 2 lakkoomsa Efesoo boqonnaa 2 lakkoomsa 10 irratti akka ta'e. Nu hojii harka isaatti hojii isa gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne jedha. Okay, karaa Kiristooniin eenyutu nu uume? Eenyu nu uume? Warri kun tiimii hojjetan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu wal faana hojjetan. Mikinaatu irraa inni karaa Yesuus faxxare. Abbaan kophaa isaa hojjechuu hin danda'u? Akkan keenyaatti hin hojjetu. Hin danda'u?
eenyu kan lafa kophaa eenyu kan bantiiwwan waaqaa fi lafaa kophaa kootiin diriirse kan jedhu sana eenyu? Inni suni waaqa Israa'el warra Juush. Okay, lafa bantiiwwan waaqaa fi lafaa kan irra jiru kana malee kan biraa jira? Inni suni waaqa warra Juush, waaqa Israa'el. Lafa biraa jira hin jedhe tamma irra jiru tana malee. Waaqayyo Jenesii tokko irratti 26 irratti koottaa nama dhumna jedhe. Jenesii namarraa hin dhageen lafarra hin haasa'u jira. Ondaa hin rakkiteeti. Ati akkana jiraadhu meeti bakka beenteen hin jirre humaatu nuuf gaarii dhaawe. Sanan qabu haji bye. Mee hojii hojjedhu mee. Abdiitti hufa akka subhanallah. Ani reefitadhee jira. Waa bakka qabdu isin. Mushkila kabiir. Abdii mee kuffaaran biraa ol gashime. نجرا مشغولة يا أستاذ. ايوه Keenya nagaan isiniif haa baay'atu. صلاة زوري نبراقي هاي ايش يروتك ان شاء الله نمني براني دبتني وبليس كينيا موتي تو غافي غافته غافي نساسي مال كنجدو مي نموتا في الليفات وغافدو موتي سلامت دوتي galatoomaa kam jirtu hundi keessaniyyuu gajirra quraana keessatti bakkoota baay'eetti gaafa dubbatamu nuti jecha jedhutu gaafii natti uuma yeroo baay'ee beekta. Kiristaanaat? yaa kiristaanaan. Okay, muslima si siyaa jira ayyee tole. No musliima miti kiristaana. Okay. Kanaaf naani nuti keessanillee si barreesseen ture atis gaaffii sana ilaalteetta. Gaaffiin kan lammataa waa'ee gaaffiin asin gaafadhu kun namoota baay'eef yookaan isiniif waan salphaa ta'uu danda'a naaf garuu waan na rakkiseef baruudhaafini kan hin dhufe waa isinirraa baruufini baruufin gatiin barbaaduuf isin gaafadha waa'ee kaabaati kaabaadhaan wal qabatee kaabaa xawaafummaaf barbaachisee kana malees immoo yoo kaabaa xawaaftee cubbuun kee siif dhiifama akka daa'imaatti deebita kan jedhu amantootuma musliimaa irraa inni nagaa. Kanaan wal qabatee kaabaa yoo xawaaftee daa'ima akka daa'ima reef dhalattu taataa jedhama. Kanaaf ati kaabaa yoo xawaafuuf immoo humna si barbaachisa biyya garaa garaa irraa dhaquu qabda. Hiyyeessi tokko yoo kaabaa xawaafee cubbuu isaarraan qulqulloomnee sababii maallaqa dhabe sanaan cubbuu isaatiin du'e gara azaabaa galuu danda'a. Kun akkamitti ilaalamaadha akka quraana irratti jechuudha. Quraana keessattuu barreeffamee jira kan jedhu akka gaaffii tokkotti hin jira. Kaabaan kun mana rabbii yoo ta'e kan ijaarse namadha Ibraahim yookaan Nabi Ibraahim kan jedhamudha. Kana yoo ta'e masgiidonni bakka baay'ee fi iddoo baay'ee jiran illee jiru. Kunillee manuma rabbiiti. Addatti kan adda isa taasisee yoo sana tuqxee harkaan qabattee kan jannata si galchu sababa addaa maaltu jira kan jedhu akkuma ifanaa gootaniif. Kanarraa kan hafe wanti islaamummaa keessatti gaaffii natti ta'ullee baay'een hin jiru. Yeroo baay'ee illee isin hordofaan ture. Kanaan duratti waggoota 3-4 waan ta'u durattan ijoolleetuma musliimaa wajjin addunyaadha. Sadarkaa elementarii irraa kaasee hanga kolleejjii xumurree hanga hojii deemnutti illee ijoolleetuma musliimaa wajjin gaaffiin irraasitti gaafatamee mata duree gaaffii ta'u kun yeroo sana dura dha'anii sitti meen ture. Akkasidha gaaffii kana malee wanti gaaffii natti ta'u baay'ee isaan jiru yoo jiraates si gaafachaan deema waan baay'ee baruun barbaada isin jechuu barbaada. Ayyaayyash waan bareedaadha. Ani muslima si seeyyuu barre muslima akka muslimaatti si deebi salaamtaa iyyuu siin jedhee tureyyuu ani muslima si see'aa jira ayyee waan gaariidha kiristaana waan bareedaadha inshaallah biidinillah. Sirriin dhaggeeffadhu gaaffii kana yeroo baay'ee kiristaanonni ni gaafatu. Ijoolleen muslimaallee gaaffii wanni kun akkaan murteessaadha sirrii dhaggeeffadha. Jalqaba irratti a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اجا غافين وبليس كينيا ربين قرآن كيستي بكوتا بايئتي نوتي جدي دبتا
maaliif nuti jedhee dubbataa kan jedhu. Jalqaba irraa kan ka'u seer lugarraan sii ka'a. Inni jalqabaa Qur'aanni kan inni bu'e seer luga afaan Arabiffaa irratti bu'e. Muslima. Ishi yaa jamaa obsame. Seer luga afaan Arabiffaa irratti bu'e Qur'aanni. Seera afaan Arabiffaa keessatti namni tokko naxnu jedhee dubbata. Naxnu jechuun nuti jedhee dubbachuu ni danda'a. Mee dura seer luga sanirraa kaanee achi booda ammoo Qur'aana keessa kan jirullee walumaan itti dhufnaa jechuudha. Tole dursa seer luga afaan Arabiffaa irraa haa kaanuu jechuudha. Translate godhee si garsiisa. Suutuma deemaa jira. Suutuma deemaa waa ibsini jedhee. Suutuma deemuu gaariidha tole. Tole. Arabiffarraa gara afaan Oromootitti agarsiisa. Akkas jedha. Innaa fi naxnu jechuun nuti yeroo jedhu nuti jechuun qaama tokkicha kaayyoo ulfinaa fi guddifachuuf guddachaa jiruuf itti fayyadamamuu hin danda'a jedha. Akkana jechuun ammoo translatiin hin beekta. Seeraan hin eeku jechuudha baay'ee. Aguma ta'e jechuudha. Waliigalatti qaama tokkicha kan jedhu kan arguu jirtu yaada. Eeywa. Tokko jechuudha. Namni tokko yookaan ammoo qaamni tokko wahii namni tokko wahii of guddisuudhaaf jecha kan itti fayyadamamuu jechuudha. Translatiin baay'ee rakkisaa. Inni kun translatiidha. Loqoda seera luga afaan Arabiffaati jechuudha. Seera luga afaan Arabiffaa keessatti namni tokko nuti jedhee dubbata. Maaliif jennaan litta'aziim of guddisuuf jecha yookaan ammoo guddina ofii daneettii ofii agarsiisuuf jechuudha. Tokko isa kana. Booniinsaaf jecha fakkeenyaaf mootiin tokko fa'aa akka mootii fa'aa namni mootii biyya bulchu tokko nuti jedhee dubbata. Maaliif jennaan guddina ofii agarsiifachuudhaaf jechuudha. Tokko isa kana. Inni lammaffaa rabbiin keenya rabbii ofumaafuu rabbii boonaadha jechuun inni ofii isaatiifuu boonaadha. Of guddisa jechuun of gadi hin qabu akka warri kaan amma waaqayyo gad of deebisee gad of waxxaree akkas jedhan no rabbiin keenya gad of hin deebisu rabbii gad of deebisuu illee miti rabbii gad deebiinsi isaaf malu illee miti inni ol deemaadha boonaadha malee isa gad of deebisuu miti jechuudha. Rabbiin suuraa Hashri keessatti maqaa ofiidhaa yeroo dubbatu jechuudha rabbiini. Bismillah 459 lakkoofsa 23 irratti akkas jedha. Inni Allahii isa gabbaramaa dhugaa isa malee hin jirre mootii hir'ina irraa qulqulluu abbaa nagayaa nageenya arjoomaa qeexaa injifataa guddaa ol tahaa boonaadha jedha. Boonaadha xumura irratti inni boonaadha ni boona. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa nuti jedhu of guddisuufi jechuudha. Of guddisuudhaaf akkas jedha rabbiin keenya. Tokko isa kana. Namoonni kan biraallee kan rabbiin Quraana keessatti nuu hime nama tokko kan nuti jedhanii dubbatanii jiran. Seer luga kan reefu siin jedhetti bismillah 27ffaa fakkeenyaaf bismillah 27ffaa lakkoofsa 16 irra si geessa. Namni tokko namni maqaan isaa Solomoon jedhamu. Eeywa. Eshi akkas jedha. Suleymaan jechuun Solomoon jechuudha. Suleymaani Daawudiin ni dhaalee jedha. Daawudiin dhaalee eenyutu? Suleymaan. Abdii neetwoorkii qabe waan jedhee yaa ayyuhannaasu ilmaan namaa cullimnaa mantiqa xayr afaan shimbiraa barsiifamnee jedhe. Dhagaa jirtaa sagalee kiyya mootii. Bakka kanatti nuhi jedhee dubbata yeroo dubbatu jechuudha. Haaluma wal fakkaata abdiin deebi'ee irratti saafu inshaAllah. Okay. Ani bar dubbataan oole connection qaata bade sagaleen koo.
Sagaleen koo qaata badee? Amma dhufeera abdii dubbadhu. Qaata badee moo ri'oo badee? Qaata bade nabeellaan Suleeman irraa deebi'aa fi qaata bade. Hayyee hayyees. Tole. Eshi. Yeroo takkanaa obsi gale. Eshi. Akkas jedha waa'ee Suleemaan Nabiyullah Suleemaan alayhi salaam bismillah 27ffaa lakkoobsa 16 irratti akkas jedha. Suleemaan Daawudiin ni dhaalee jedha. Suleemaan Daawudiin dhaalee ni jedhesii jedha. Isin yaa ilmaan namaa qooqa simbiraa barsiifamneerra ni jedhes jedha. Ni jedhes. Asitti Suleemaan akka ta'e dubbata. Sagalee jechaa jiran ammayyuu hin jiru sagaleen koo. Jira abdii amma dubbadhu. La ilaha illallah. Eshi yaa jamaa biiziin hin godhin adaraa keessan. Isa silaatiin amma deebitanii amma barreessina sila barreessaa jirtan amma barreessina. Eshi Suleemaan Daawudiin ni dhaalee jedha. Eenyutu Daawudiin dhaale? Suleemaan ni jedhe. Eenyutu jedhe? Qooqa simbiraa barsiise eenyudha? Aywa qooqa simbiraa kan barsiifame eenyudha? Nabiyullah Suleemaan alayhi salaam. Garuu inni maal jedhe? Barsiifamneerra jedhe. Barsiifamneerra jechuun silaa nama baay'eedha jechuudha. Barsiifamneerra kan jedhamu silaa eenyudha? Nama baay'eedhaan jedhama. Garuu inni immoo ofii isaatiif maal jedhe? Barsiifamneerra jedhe tokko. Waan hunda kennamnee jirra jedhe. Waan hunda kennamnee jirra. Eenyuuf kenne Rabbiin waan hedduu akkasumallee qooqa simbiraa wantoota garaagaraa eenyuuf kenne Rabbiin? Eenyuufi? Solomooniif. Solomoon garuu maal jedhe? Barsiifamneerraa jedhee haasawe. Qaamni tokkichi heddummina akka agarsiisutti yookaan immoo nuti jedhee ni fayyadamamaa jechuudha. Qaamni tokko nuti ni jedha. Maaliif jennaan inni Solomoon eenyudha? Akkuma reefuu siin jedhe Solomoon mootiidha. Abbaan isaa Daawit mootii ture bakka abbaa isaa dhaalee jechuudha. Bakka eenyu dhaalee? Bakka abbaa isaa Daawit dhaalee jechuudha. Kanaaf jecha akka nama baay'eetitti haasa'u jechuudha. Nuti jedhee gaafa haasa'u jechuudha. Dabalataan bismillah 18ffaa namni kan biraallee jechuudha. Nuti jedhee kan haasa'u isi garsiisa ammallee. Eeshi. Dakhala jannatahu. Bismillah 18ffaa irratti eeywa nabiyullaahi Zulqarnayni Khadar jechuudha. Khadar waan inni jedhe eeshi. فخشينا أن يرهقهما فخشينا أيوة أكسر له إيش قوفتان إساني لال قوفتان إساني أين يتكسر تاجرا خضري جتشو قوفتان إساني ilma qulqullina isa irraa caaluu fi rahmatattis irra dhihoo ta'e bakka isaaniif buusuu feene jedhe ni feene argite asirrattis akkas jedhe laal mucichi immoo haadhaa fi abbaa isaa muuminoota nutis yoo guddate nutis jedhe laal nuti jedhe eenyutu akkas jedhee haasaa jira Khadartu jechaa jira jechuudha nama tokkotu nuti jedhee haasawaa jira yoo guddate jallinaa fi kufriidhaan isaan haguuguu sodaanne jedha sodaanne nama tokko akkas jedhee haasawaa jira waan namni tokko haasawee Rabbiin Quraana keessatti nu himaa jira so waan beekamaadha siin jechuu barbaadeen Quraana keessatti yookaan ammoo seerlugaa afaan Arabiffaa keessatti qaamni tokko yookaan namni tokko nuti jedhee haasawuu waan akkaan beekamaadha waan ol gaafachiisuu miti Rabbiin kan kana jedheef ammoo Rabbiin lama moo sadii kan jedhamu yoo ta'e Rabbiin immoo waan kanaatiif Quraana keessatti akka tokkicha ta'e ofii isaatii dubbateetiin jira lama akka hin taane tokkicha akka ta'e jechuudha fakkeenyaaf suuraa Ikhlaas bismillah 112 lakkoofsa tokkorraa yoo laalte jedhi inni Allahan gabbaramaa dhugaa tokkicha jedha inni Allahan eenyudha gabbaramaa dhugaa tokkicha kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkicha ammoo guddina isaa agarsiisuuf dandeettii akka qabu agarsiisuuf nuti jedhee haasawa kun ammoo
waan beekamaadha siin jechuu barbaadeen quraanni seera lugaa afaan arabiffaa irratti bu'e waan ta'eef seera afaan arabiffaa keessatti ammoo qaamni tokko nuti jedhee dubbachuun waan beekamaadha siin jechuu. Inni kun yoo sii deebi'eera ta'e kan itti aanu sii deebisa. Mooti. Mooti jirtaa? Jira abdii. Sagalee kan kibbada malee jira. Sagalee kan kootu sirrii miti? Abdii dhagaan jira dubbadhu. Yookaan abbaan sabagaan keessa jiru dubbadha. Yaa jara keenya keeti mootii bar keetidha. Okay, amma sin nagaash. Okay, inni kun deebi'eera yoo ta'e, inni kun sii galeera yoo ta'e, kan gaaffii lamaffaatti sii fufaa yoo kun siin galiin ammoo irra sii deebi'a. Baay'ee naa galeera kun gaaffii isatti aanu naa deebisi. Xiyyeeffannoon koo inni guddaanis gaaffii lammaffaadha irra caalansa. Tole waan gaariidha. Bilbilli kun harka biidii ta'aa jira. Qo'ee ragaa baasuudhaaf ni mijaa'u. Bilbila jijjiirradhee qo'ee san irratti si fufaa inshaAllah. Okay. Close naan jedha. Duuba deebii naan jedha. Sira cufuuf jedha qo'ee. Suratti na ibsa inshaAllah. Bilbila kanan jijjiirradha. Alhamdulillah naa gadhiiseera. Alhamdulillah. Eeshi. Waa'ee Kaabaatti maa naannoftu dabalataan ammoo dabalataan namni dhaquu hin dandeenye akkam ta'a kan jedhu itti sii fufa inshaAllah. Eeshi. Tole. Eeshi. Akkas jedha Rabbitu subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti mana kana keessa mallattoo ifaa mana kana jechuun Kaabaadha. Mana kana keessa mallattoo ifaa kan akka hojii hajjii kan kabajaa fi sadarkaa isaa agarsiisutu jira. Mallattoolee kana keessa dhagaa ishee Ibraahimiin oggaa jidaara yookaan udadaa Kaabaa ol kaasuu irra dhaabbatetu jira. Akkasumas namni isa seene sodaan isarraa adeema. Rakkoon isa hin tuqu. Rabbiif namoota warra gara sana dhaqqabuu danda'an jechuun gara sana deemuu danda'an irratti mana kana dhaqanii hojii hajjii raawwachuun dirqama. Mana kana dhaqanii hojii hajjii raawwachuun dirqama. Namni dirqama hajjiitti kafare Rabbiin kaafira kanaaf aalama hundaa Rabbitti kafara. Rabbiin jedha kaafira kanaafi aalama hundarraa dureessaa jedha. Dursa irratti wanni achi dhaqnuufi Rabbitu subhaanahu wa ta'ala dirqama nurra godhe. Rabbiititu dirqama nurra godhe. Eessarratti qur'aana isaa bismillah sadaffaa lakkoobsa 97 irratti walillaahi hijjul bayti man istataa'a ilayhi sabiila. Asirratti wanni sirriitti naa qabattuu qabdu waan tokkotu jira. Isa keessatti mallattoolee ifa ta'ee maqaama Ibraahimtu jira. Namni isa seene nagaa ta'a. Rabbiif nama irratti kan gara isaa deemuu danda'e. Asitti deebiin kee inni lammataallee as keessa jira. Nama kam? Nama gara isaa deemuu danda'e irratti manicha hajja'uutu dirqama. Dirqamni jira. Nama kam nama deemuu danda'e. Asirratti gaaffiin kee lamaan isaa wal siif deebi'a. Inni tokkoffaa hajjiin yookaan mana Kaabaa
Kaabaa ziyaaruun hajjii godhuun yookaan itti naanna'uun dirqama akka ta'e. Tokkoffaa dirqama. Lammaffaa gaaffiin keessa lammaffaati. Namni tokko yoo otoon dhaqin du'e ibidda seenaa oo akkam ta'a kan jedhu. Kan rabbiin jedhe man istaxaa'aadha nama danda'e. Ati hajjii dhaquudhaaf tokkoffaa maallaqa ittiin dhaqxu qabaachuu qabda. Lammaffaa karaa ati irratti hin deemtu nagaa ta'uu qaba. Karaa ati ittiin dhaqxu. Sadaffaa waan ittiin jiraattu achi dhaqxeellee achi yeroo deebitullee waan ittiin deebitu qabaachuu qabda. Sadaffaa qabeenyi kee kun nyaattee dhugdee maatii kee si jiraachisee sillee si jiraachisee sirraa afee kan taa'u jechuudha. Malee ilmoo kee agabuu bulchitee haadha manaa kee agabuu bulchitee haadhaaf abbaa kee agabuu bulchitee ofii keetii agabuu teessee hajjiin dhaqxu. Nyaattee dhugdee maatii kee nyaachifattee obaafattee jiraachifattee irraa yoo sii afe qabeenya kanaan dhaquu dandeessaa jechuudha. In dandeessu taanaan wanni tokkollee sirra hin jiru. Maaliif jennaan jalqabu marayyuu man istaxaa'a ilayhi sabiila nama garsan deemuu danda'e. Maallaquma qabaattee ammoo karaa ittiin dhaqxu yoo hin qabaatin karaan kun yoo lolli jiraate yoo wanni hamaan jiraate dirqamaa miti dhaquu hin qabdu. Waliigalatti hajjii dhaquun dirqama. Nama kamirratti nama waan amma siin jedhe akka ammaatti of ga'aa ta'ee fi yoo karaan inni irra deemu nagaa ta'e. Yoo atillee deemuu kan dandeessu deemtee dhaquu dandeessu ta'e jechuun piroosesii kanneen xumurattee kan deemuu dandeessu yoo dhaqxe yoo ta'e. Kanaan ala nama tokko irratti illee hajjiin dirqamaa miti siin jechuu barbaaden. Fakkeenyaaf salaanni yeroo kamuu sirratti dirqama. Nama kamuu qabeessa irrattis, dureessa irrattis, hiyyeessa irrattis nama kamuu irrattuu dirqama. Dirqama. Salaatuu qabda. Garuu hajjiin akka salaataa miti. Hajjiin nama danda'e qofaafi siin jechuufi mooti. Malee hajjii dhaquudhaaf dheedhee rabbiin ibiddatti siin darbatu. Danda'u sirra jiraata jechuudha. Ayyee. Ni deebi'eera? Ayyee naa deebi'eera. Okay. Galatoomii waan baay'ee hin haasawna keessaanii. Ayyee. Ayyee ta'u. Wanni hafe yoo jiraate immoo gaafadhu. Ayyee wanni asirratti si haasofsiisuu hin dandeenye wanti jiru hin jira. Bakka yeroo biraallee gaaffii tokko tokko kan hin qabu yaadannoo irraallee hin jira. Garsii irratti naaf firtee bakka akkan gaafadhuuf carraa kenni yeroo biraa. Rakkoo tokkollee hin qabu. Gaaffii qabdu kamuu bilisaan yeroo feetetti sa'aatii feetetti kottu gaafadhu. Ayyee ta'u maaliif namni kamiyyuu an gama kootiin Kiristinnaan dhugaa ta'u, Islaaminaan dhugaa ta'u yookaan waaqeffatan dhugaa haa ta'u karaa fedheen iyyuu an kan hin barbaadu karaa dhugaa namni gaarii jibbu hin jiru. Namni gaarii jibbu hin jiru. Gama fedheeniifu karaa rabbiitti nama geessuu fi karaa waan gaariidha kan hin barbaadu. Kanaaf yeroo biraallee gaaffiin si gaggaafadhu jiraachuu mala. Tole, abshir. Ayyee ta'u, wala ta'u. Ulfaadhu, tole. Jalataa dhaggeeffadhamu.